Dillit shaggar aana jalduut umnooti faashisti PP manneen qonnaan bultoota ibiddaan barbadeessan. Jaalawwi Muhammad waan qindeeffat qabu. Sadarkaa abdii murannaa irra kan jiru humni biltsiginnaa PP manneen qote bultoota Oromoo naasu tokko malee gubaa ilmaan Oromoo ajjeesuu hojii guyyuu godhatee guutuu Oromiyaa keessatti hojjechaa jira. Gadda fulbaana 19/2022 godina lixa shaggar aanaa ilfataa fi jalduutti yaa'uun ganda oddoo baddeessaatti golestoonnii fi dabballoonni PP erga wal dhuunfataniin booda manneen uummataa abiddaan guggubuu isaanii jiraatan ganda kana arraata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Akka maddi keenya kun himetti humni waraanaa kallattii aanaa jalduu irraan dhufe deebi'ee yeroo galu kan aanaa ilfataatii dhufe achi buluun ganamaan ka'anii sababa tokko malee waanuma Oromoo taaniif mana gannu baasuun nu dhaananii mana keenyatti abidda kaa'uun guban jedhan. Jiraattota manneenii fi qabeenyi jalaa gubate kunis obbo Taaddee Didhaa, Boruu Tashoomaa, Alamuu Diroo, Lalisaa Nurrasaa jalaa mana 2, Bokkee Kabbadaa, Baanduu Xaafaa, Girmaa Diroo jalaa mana 2, Gaaddisaa Risaa jalaa mana baabura midhaan daakuu, Misgaanaa Dabboo mana baabura midhaan daakuu, Lataa Jifaaraa fi Zawudee Beekaa kan jedhaman jalaa qabeenya miiliyoonatti lakkaa'amu barbadeessan. Namootni kunneen qabeenya mana keessaa tokkoyyuu osoo hin hambifatin abiddaan jalaa kan waadan yoo ta'u, maatiin qote bultoota kanaa yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraatan arraatiin biyyoolessa Oromiyaa dubbise yaada isaa ibseera. Godilli Wallaggaa aana qilxuu harraa keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jechuun uummata dararuu jiran jaalmurteessa bantii waan itti darqaba. Murni biltsiginnaa diinagdeen uummata dadhabsiisuuf dalagaa saamichaa fi qabeenya guburaawwachaa oolu rakkoo uummata Oromoo irraan gahu ammeessuun deeggarsa lola isaan hin laallanneef dirqiin maallaqa kaffalchiisaa jira. Fulbaana 17 bara 2022 murni afaan qawween uummata goolu ona qilxukaarraa bulchiinsa magaalaa qilxukaarraa keessatti kaabinoonnii fi milishoonni manneen namoota irra deemuun qarshii kaffalchiisaa turan. Namoota maallaqa hin qabnu jedhan ammoo mana hidhaatti guuraa turuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Murni of dadhabee uummata bulchaan jira jedhu waliin baduuf jechaa jiru kun magaalaa aanichaa keessatti abbootii qabeenyaa irraa maallaqa gurguddaa fuuchaa fi qonnaan bultoota baadiyyaa irraa horii fidatanii gurguratan karaatti ba'uun akkasumas bakka dhaabbii horiitti eeguun saamaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godin Baalee lixaa aana diishoo keessatti kaabinooti aanichaa uummata dirqamaan walgahii baasuun waraan bilisummaa Oromoo lafa argitan cufaas summii nyaachisa jechuun akeekkachiisuun barame. Jaalimoon Afaayisaa bal'inni isaa qaba. Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti kaabinoonni fi waraanni sirna faashistii PP uummata harka duwwaa jaarsa jaartii xiqqaa guddaa osoo hin jenne waraana bilisummaa Oromoo barbaada jechuun bosona keessa oliif gadi oofuun rakkisaa turan. Hojii gadhee isaa irraa kan hin baranne murni dheebuu aangoo hin baane biltsiginnaan godina Baalee lixaa aanaa diinshoo keessatti yeroo darbe kaabinoonni fi waraanni sirnichaa waraana bilisummaa Oromoo barbaada jechuun uummata dirqiin yaasanii bosona keessa olii fi gadi oofanii rakkisaa turuun bu'aa erga dhabanii booda bifa addaan gadda fulbaana 19/2022 magaalaa Diinshoo keessatti namoota humnaan walgahii baasuun waraana bilisummaa Oromoo bakka argitanitti summii kennaafi jechuun uummatatti himanii jiru jechuun jiraatan magaalichaa walgahicha irratti hirmaatee ture tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Walgahii sana kan geggeessaa ture itti gaafatamaa waajjira PP godina Baalee lixaa yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keessan keessatti argamnaan tarkaanfii isin irratti fudhatamuuf itti gaafatamaan isinuma mataa keessan jechuun doorsisaa turuu isaas jiraatan kun ibseera. Ona Diinshoo keessatti murni biltsiginnaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun waraana hedduu magaalaa fi baadiyyaa keessatti bobbaasuun saamichaa fi dararaa qonnaan bultoota irratti geggeessuun cinaatti badii malee namoota baadiyyaa irraa qabanii buufata poolisii aanaa Diinshoo keessatti hidhanii dararaa kan jiran hedduu ta'uu odeessi achii ba'uun addeessa. Wallaggaa aanota hedduu keessatti uummati Oromoo waraan murni biltsiginnaatiif finxaaleeyyii Amaaratiin saamamaa jirraa jedhan jiraattoti Jaalaqaafan Fayyeeraa bal'inni isaa qaba. Finxaaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa keessatti saamichaa fi ajjeechaa raawwachuu kan itti fufanii jiran yoo ta'u, murni biltsiginnaas waraanaa fi dabballoota isaa itti dabaluun uummata qonnaan of jiraachisan saamuun hawaasichatti jireenya hadheessaa jiru. Akka kanaanis ba'aa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa Gandajaa bakka 24 jedhamu keessatti gaafa fulbaana 16/2022 finxaaleeyyoonni Amaaraa
ganda sana guutummaan guutuutti qabeenya isaanii saamuunii fi manneen isaanii gubanii barbadeessanii jiru. Kana malees dishqaa 2, biriinii 2 fi qawwee AK 4 duguggaa ilmaan Oromoo irratti akka raawwataniif godinni Baha Wallaggaa kan kenneef yoo ta'u, meeshichaanis bakka Madaaloo jedhamu qabatanii uummata Oromoo ittiin doorsisaa kan jiru. Saamichaa fi ajjeechaa uummata irratti raawwatan jabeessanii itti fufuuf lafa Oromoo bakka Alii jedhamutti finxaaleeyyoonni Amaaraa kun wal leenjisaa jiraachuunis barameera. Kana malees guyyaa boruurraa eegalee aanota akka Guutoo Giddaa, Sibuusree, Gudayyaa Biilaa, Giddaa, Abee Dongoroo fi Haroo Limmuutti akka duuluuf jiran odeessi keessoo isaaniiti arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni ifoomsa. Murni bilxiginnaa duguggaa sanyii nurratti raawwachiisaa jira kan jedhan jiraattonni qaama itti iyyannus dhabneerra gama tokkoon waraana PP gama biraan finxaaleeyyii Amaaraa gidduutti jireenya burjaajii jiraachaa fi guyyaatti nama Oromoo tokko awwaaluun aadaa ta'e akka jiru himuun uummatni sirna bututtuu nageenya lammiilee isaa eeguu dadhabe ofiis ajjeesaa jiru waliif birmatee ofirraa kuffisuu qaba kan jedhan